السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا أردفتوتا يوتيوب يبدو سيدا نجان كيسان بكا جرتن تسني فتاو سنين جدا نجا مالك أم نامتي بايتو كفول لكانكو آريران كانك نك أجرا ميجرا بقى نجان نفتن سنين جدا واتوكو غورستو كوتيكو فتي دبل فچون بربادا وادنو اللي هاسو بربادو وقابا يهاسا يتنجرا وقابا يكور فتي هاسا إيرس نمانت أغاود أبوس هر اللي هنگدن ديتي كوتي نمان دبت وايشا مراني كان وايشا مراني كان يرو إبا أولي ردد دي بي اسن اتميتين جرا وانكا ليسا سودا ربيع رتي انتلا دربا obboleettii keenya haadha keenya irratti ta'e irratti an akka nama tokkootti of jibbeetin jira namni nama ta'e wanta sana hin balaaleffanne wanta sana argee callisu jira jedhee hin yaadu namni dhiirri tokko dhiira jedhamuun yoo sammuu qabaatee waan namummaa dhiirummaa isa guuchisu hin taane dhiira jedhamuu hin danda'u namni haadha ofii jaallatu namni haadha keessa ciniinfatamee ji'a sagal garaatti baadhatamee dahame tokko haadha ofiidhaa obboleettii ofiidhaa gabaa baasuudhaaf hin sardamoodhe yeroo dhibbaa ol isinitti meeraan namni warra fuudhee nikaa irraa qabu gabaatti nama argisiisuuf sardamuu dhiisii jaalallee saaqanii tokkitti salaamataa waliin jedhan yoo isin badii hammam balleessite haddii kana otuu isiin si kadhattu yaa aliyyi maalo na dhiisi rabbiin sodaadhu ati muslimaa miti ani bar jaartii kan kee nikahaati gabaarratti nan saaxilin otuu sin jettu maqaa aliyyi ba jaarraa kam keessa jirra ilaal aboo akkamitti ofumarraa dhiira jedhamu kana keessaa baanii waan bira dhiira jedhame an yeroo kanatti dhiirota baalagee akkanaatii wajjinii waamamu na salphachiisan adaraa wanti isinitti dhaammadhu yaa shamarran keenya of eegaa Suudi Arabiyaa kana keessatti yoo bicate viidiyoo dhibbaa ol argaa jirra waan achuma waraabamee kaan mana ijaazaatti nama lama sadi ta'anii isaan xaasii keessaa birrii guuranii saamanii dhiiga faanii ijaazu argaa turtani irraa dubbataa turre viidiyoo kara meeqa kaan harkasii dubbatti dhee qaama si akkuma kana dheengadde nama sadiin ji'a tokko hin geenye gaafanni akkasitti itti dacha'anii nama sadiin qaama si waraabuudhaaf maal jedhanii akkas billaadhaan sodaachisan argaa turre aboo yoo ijaazaa kana dhiiftan hinduutu ani immoo kan ijaazaayyuu dhiisa kan warra wal fuudhee abwa tokko isinii wal fuutee walitti heerumtee biyya ormaa keessatti ergii isiin sin barbaanne dhiisi si jaallati taanaa wajjiniin jiraadhu jaartii kan koonii kahaati jettee ergii isiin sin jaallanne nama bira deemte maaloodha narratti janajjante jettee wanti viidiyoo waraabduuf hin jiru sin jaallatu taanaan ati dhiirummaa kan kee of shakki malee maal ta'e jennaan na jaallachuu didde maal taanaan irratti jaallatte jedhii rakkoo kan kee barbaadi malee viidiyoo ati dhuftee waraabde maal gooteedhaaf situ baalagee ta'e malee humnaan qabdee qaama si yoo ta'e isuma nuti ilaalaa oolaarru wanti nuti dubartiirraa ilaallee itti kolfineetti saalfannu hin jiru obboleettii kan koo viidiyoo koo kana yoo dhageessa ta'e abshir waa tokko wanti itti saalfattu hin jiru gurbaatu baalageedha jennee dhiifna malee namni sitti kolfee akkana jedhee qaama kan kee haaraa godhee ilaalu hin jiru qaama yoo ta'e googilii keessa guutee jira feesbuuk irra gadhiifamaa oole sanaaf waa tokko sammuu keetti hin dhagahamin ummata feesbuuk irraa tuqullaa koona arge maaloodha gurbaa baalageedha ummanni si'iif hundinuu akkuma an jireenya konkoo keessatti shamarraniif quuqamaa eda garuu harqeettan hin booye mimmaan koo qabachuun dadhabe natti dhagaame otuu siin akkas yaa aliyyi rabbiin sodaadhu awwaa tokko hin goone maaloodha jettuu akkasitti harkasii hidhe kanatti akka barbaade maal haadha kootiin godha biran jiru ijoolleen Suudi Arabiyaadhaa gocha kana balaaleffattanii gurbaa kana godhe intalarraa isa ta'u isaas qorattanii gurbaa kana fiddanii waan gootanii waan godhe kana akka inni itti gaabbu gochuu qabdu maqaa keessaniif isa ta'u ijoolleen ganda intala kanaadha amma kan na gaddisiisu yoo dhuguma nama akka intalli jedhaa jirtu kana namas wal fuudhee warraaf abbaa manaa ta'e gurbaan kun fira intalaa hin galamoo hin dhiisa biyyat firri biyyaa wal dhiisa mucaan keessa mucaa keenya kana godhe jettee gaafa viidiyoo kana argite maatiin biyyaa wal dhiifti gurbaanoo gaafa biyyatti gale nagumaan biyya keessa fataa jedhee normaali sammuu nagaadhaan jiraadhetti yaadda
namni nama miidhu namni shamarran tokko miidhe gammadee jiraachuu hin danda'u yookiin hin maraata yookiin hin du'a yeroo dhiyootti gurbaa'uun maaliif ummanni akkanatti qalbiitti cabee aboo rabbiin qullaa si haa dhaabu rabbi si haa maal haa godhu jedhee gurbaa eda abaare wallaahi nagaan jiraachuu hin dandeessu hanga guyyaa qiyaamaatti sammuu kan kee keessa si naanna'ee si maraacha wanti kun maalittiin godhe maalittiin haadha kan koo saaxile maalittiin haadha kan koo qullaa dhaabe jettee akkasi maraattuu ummanni haddii kana qalbiitti cabe gurbaa rabbi si haa balleessu baalagee maqaa aliyyi jetta sanoo akka nama maqaa amantiitiin intini jedhe baalageen maqaa dhiiraa balleessiti jechuun dhugaadha sababa saani tokko bishaan booressiteef kaan atuun dhugin oolti jedhama sababa baalagee kanaatiif amma maqaan nu badanu sababa baalagee dhiiraa tokko warra shamarraniif kabajan qabne dhiironni bara kanaa shamarran akkana godhu maal akkana godhu jennaan shamarran keenya sodaa haddii kanaatiin fuudha malee dheeruma malee haftee manatti dulloomaa jirti jechuudha maaliif ta'e kun sababa baalagee tokkooti amma namni waliin haasa'u wal janajjanuyyuu dhiisee wal sodaate wal amanee namumti salaamataa waliin jedhee waliin barreessee yaada wal jijjiirratee waliin haasa'u hin jiru namni tokko immoo yoo tarsiimoo isaa walitti dhufee wal baree wal amanee waliin hin haasofne akkamitti jireenya wajjin horachuu danda'a kun sababa rakkoo duuriyyoonni baalagoonni waa'ee haadha ofii keessaa ciniinfatanii dahan hin beekne sababa akkanaatiif dhiironni hariin maqaa badanii wal sodaatanii shamarraniif dhiirri shamarranillee manatti dulloomte badaa jirti jechuudha yaa shamarran keenya gorsa kan koo yoo irra deebitanii yuutuubii kosa guddaan irraa gubate sanarra dhaggeeffattan sammuu keessan itti deebi'uu dandeessu maaltu akka ta'uu qabu shamarran maal gochuu akka qabu mana hijaazaa'oo maaliif dhayti maal warri heerume maal gochuu qaba barsuu darabiyaa kana keessatti wanti hin ta'in maaltu jira fuudhee nikaa birrii riyaala 2000 nikaa hidhatee gaafa irratti sharmuxnaan isiin na hiiki jette an sin jaalladha sin hiiku jennaan birrii hamma inni barbaade sitii kamuu barbaade jennaan birrii hamma barbaade gaafatee akkasiin hin hiikamne rakkisa baay'ee nama argaa turre irratti dubbataan ture kanas birrii kan keetis duudee tokko ittiin kennin ofii keetii walitti qabadhu yoo dhuguma si jaallate birrii keetiif otoo hin taane si wajjin jiraata gaafa biyya galte wajjin waa tokko qabsiifattee biyyatti wajjin jiraata kana dhaamsi kan koo birrii kan keetiif jedhee kan sitti siqu gaafa birrii ati hin qabne gadi si baasee sirratti jedhajjanee ka'ee na hiiki yooti jette nan sin jaalladha situ na hiikuu barbaade birrii hamma naa kenniti hiikami kan siin jedhu taanaan kun rakkoodha waan ta'eef shamarran keenya of eegaa rabbi sina eeguu baay'ee tokko hin gadde galatoomaa laayikii godhaa gurbaa baalagee sana biraan ga'a